Qayyabannaan keenya kanadhaa Wangeela Yohaannis boqonnaa 8. Wangeela Yohaannis boqonnaa 8 duun jalqabin torba yeroo gara xumuraatti xumurru yaada akkas jedhu tokko dubbifnee ture. 51 irraa gad dubbisa. Inni yemmus seerri keenya afaan isaa irra utuu hin dhaga'in waan inni hojjete utuu hin hubatin nama tokkotti iyyuu hin farachiisaa isaan hin jedhe. Isaan garuu deebisanii ati immoo nama Galiilaati. Nama Galiilaati macaaficha qoriitii ilaali. Galiilaadhaa raajiin hin ka'u jedhanii. Kana booddee hundumti isaanii gara mana isaaniitti galanii jedha. Kiristoos irratti murtee darbuu barbaadu yoo gaafa itti dabarsuu barbaadan namni Niqoodimoos jedhamu inni boqonnaa 3 keessatti dhossaatti gara Kiristoos dhufee waa'ee lammaffaa dhalachuusa gaafate suni gaafa murtee dalgaa Kiristoos irratti murteessuu barbaadan maal jedhe? Abbaa zarraa oduun dhaga'in isatti murteessuun sirrii miti. Namicha abbaa irraa oduun dhaga'in isatti murteessuun sirrii miti yaada jedhu kaase jechuudha. Kanaaf adhallee murtee walirratti dalga darbaa irratti abbaa irraa dhaga'uun baay'ee murteessaa akka ta'e boqonnaa 7 yeroo xumurru kallattiidhaan ilaalaa turre jechuudha. Boqonnaa 7 yeroo xumurru kallattiidhaan ilaalaa turre. Ammallee boqonnaa 8 kallattiidhaan gara boqonnaa 8tti darbinee hin jenna. Boqonnaa 8 yeroo jalqabnu akkas jedha boqonnaa 8. Yesuus ergasii gara gaara ejersaatti ol ba'e. Boqonnaa 7tti waan ta'e argineerra. Achiin booda Yesuus garamitti ol ba'e? Gara gaara ejersaatti ol ba'e. Ganama obboroos deebi'ee gara mana qulqullummaa dhaqe. Namoonni hundinuu gara isaa dhufnaan inni immoo taa'ee isaan barsiisuu jalqabe. Namoonni baay'een gara isaatti dhufnaan taa'ee isaan barsiisuu jalqabe. Konfiraansii waame miti. Walgayii hafuuraa jedhee baay'ata guddaa ramade miti. Inni lafa jirutti namoonni isaanitti isa dhufnaan maal gochuu jalqabe? Isaan barsiisuu jalqabe. Hadha namoonni namoota barsiisuu gaafa barbaadan maallaqa guddaa ramadanii daldala godhatanii jechuudha. Daldala. Namni yoo dhufe maallaqa kennuu qaba. Ofiillee bakka bakka deemaa iddoo ittiin daldala godhatan godhe. Kiristoos asirra maal jedhaa? Gaara ejersaarra wanti tureef maaliidhaaf? Kadhataaf. Yeroo hundumaa gara gaara ejersaatti kan inni ba'u maaliidhaaf obbolo tokko? Kadhataaf. Kanaaf kadhata erga godhatee abbaa isaa wajjin yeroo addaa dabarsee ka'een booddee gad deebi'ee yeroo taa'u namoonni gara isaatti dhufnaan isaan barsiisuu jalqabe. Kitaaba raajiirraa akkana jedha. Ganama yeroo hundumaa Kiristoos fresh baptism of the Holy Spirit fudhata. Hafuura qulqulluudhaan maal ta'a ture jedha? Cuuphamaa dibamaa ture jedha. Sababni isaa abbaa isaa irraa waan dhaga'e ijoollee isaatti maal gochuudhaaf? Dabarsuudhaaf. Kanaaf isaan barsiisuutti ka'e jalqabe jedha. Barsiisonni seeraa fi fariisonni eenyuun faadha obbolo tokko? Barsiisota seeraatii fi eenyu faadha? Fariisonni dubartii ejja irratti qabamte tokko ol galchanii namoota gidduu dhaabachiisan. Dubartii maal irratti qabamte? Ejja irratti qabamte. Isheen kophaa ofiitti ejjete moo nama ishee wajjin ejjetu jira? Namichi ishee wajjin ejjee homaaf hin dhufu. Okay, itti dhufnaa. Akkuma yaadatti akka qabataniif yeroo baay'ee wanti qabu anima isheeti. Barsiisonni seeraa fi fariisonni dubartii ejja irratti qabamte tokko ol galchanii namoota gidduu dhaabachiisan. Yesuusiin immoo barsiisaa dubartiin kun utuu ejjituu qabamte jedhanii qoy barsiisonni seeraa fariisonni yoo murtee Kiristoos irraa barbaadanii beekan isatti murteessuu malee boqonnaa 7 keessatti isa ajjeesuun barbaanne isatti murteessine raajiin eessaa ka'an jenneeni amma maaliidhaaf dhufanii asirratti maal jette jedhee murteessa gaafatan. Dhuguma murtee Kiristoos kennu barbaadaniiti. Dhuguma Kiristoos dhimma kanarratti nu haa murteessu murteessaa fudhanna jedhaniiti. No. Maal gochuu barbaadaniiti? Isa qabu. Isa namoonni tokko yeroo gaafii kaasan jireenya keenya keessatti yoo dhimmoota gaafiidhaaf gara keenya yeroo dhufanii dhuguma deebii barbaadanii utuu hin taane gaafii gaafatan saniin maal gochuu qofa waan barbaadaniif? Chaalensi qabu yookaan immoo rakkina addaatiif qofa gochuudhaaf yookaan immoo akka ofii beekaa ta'an qofa mul'isuudhaaf.
Barsiisonni seeraa fi fariisonni dubartii ejja irratti qabamte tokko ol galchanii namoota gidduu dhaabachiisan. Yesuusin immoo barsiisa. Dubartiin kun utoo hojjetu qabamte. Amma laalaa beekumsa isaaniitti beekumsa ofii qaban eenyutti maaran? Kiristoositti maaran. Lakkoofsa irratti Museen seera keessatti dubartoota akkasii dhagaadhaan rukunnee akka ajjeefnu maal nu godheera jedhanii? Nu abboomeera jedhanii. Dubartii akkasii dhagaadhaan rukunnee akka ajjeefnu nu abboomeera. Egaa ati immoo maal jettaa jedhaniin? Yoo inni seera Museetiif faallaa ta'e maal jechuudhaaf? Seera Musee diige jechuudha. Yoo ammoo ajjeefamtu jedhe namichi kun nama maal godha jechuudhaaf? Nama ajjeesa jechuudha. Kallattii gama lachiitiinuu waan barbaadan jechuu hin danda'an. Inni yaadattoo ta'e sanis yeroo biraatti dhufna yeroo duuka buutota wajjin inni gara mana qulqullummaa tokkotti ol galu duuka buutota keessaa Phexrosin ofitti waamanii gaafa gara booddeedha yeroo inni dhufu barsiisaan keessanii qaraxa kafalaa jedhanii gaafatan. Gaafiin sun jedha. Gaafii qara lamaati jedha. Gara lachiinuu mura jedha gaafichi. Yoo qaraxan kafala jedhani nama mana mootummaa keessaa hin taane nama gosa filatamaa keessaa hin taane qofatu maal godha? Qaraxa kafala. Eenyutu qaraxa kafala jedhee Kiristoos gaafatee ture aganni wal gale Phexrosin. Nama orma ta'e nama mana qulqullummaa keessa nama sanyii fo'amaa keessa hin taanetu maal godha? Qaraxa kafala. Qaraxa isatu kafalaa jedhe. Yoo akkas ta'e Kiristoos sanyii fo'amaa keessaa waan hin taaneefi ergaa isaanii maal gochuu hin danda'u? Lallabuu hin danda'u. Okay, yoon kafalle yoo qaraxan kafalle mana qulqullummaa kanaaf amanamaa waan hin taaneefi as keessatti maal gochuu hin dandeettu jechuu barbaadanii? Tajaajiluu hin dandeettu. Gaafii kunniin akkasuma jechuudha. Kunillee gaafii akkasii gaafatan. Kana booda Museen seera keessatti jedhanii akka beekumsa qaban isaanitti himan. Beekumsa ofii qofa isatti maal gochuu barbaadanii? Mul'isuu barbaadan. Museen seera keessatti nama akkasii akkan godhan hin jedheera. Ati immoo maal jetta jedhanii? Inni waan jedhu beeku inni akka itti deebii deebisu beeku garuu deebii gara lachiinuu deebii isaanii ta'u deebiseef. Nullee maal jedhama Macaafa Qulqulluun? Deebiidhaaf fuula moototaa duratti maal ta'u? In dhiyaattu. In dhiyaattu. Gaafiidhaaf fuula moototaatti maal taatu? In dhiyaattu. Yeroo san jedha maal deebina jettanii maal hin ta'inaa? Yaadda'inaa. In yaadda'inaa. Keessanumee Macaafa Qulqulluu keessatti iddoo baay'ee natti tole tokko isin dubbisa. Wangeelaa Maatewos boqonnaa 10 lakkoofsa 20 19 irraa gad isin dubbisa. Yemmus dabarsanii isin kennan immoo akka itti dubbattan yookiis maal akka jettan maal hin godhinaa? In yaadda'inaa. Wanti isin dubbachuuf jirtan yeroo sanatti isiniif maal ta'a? In kennama. Hafuura abbaa keessaniitu isin keessaa maal godha? Dubbata malee isintu dubbata miti. Hafuura abbaa keessanii. Hafuura abbaa keessanii. Abbaan keenya immoo hafuura eenyu nuu kenna? Hafuura ilma isaa. Galaatiyaa boqonnaa 4 lakkoofsa meeqa? 6. Galaatiyaa boqonnaa 4 jaarraa akkana jedha. Isinis ilmaan isaa ta'uu keessan agarsiisuudhaaf Waaqayyo hafuura ilma isaa isa abbaa jedhee waammatu garaa keenya keessa maal godha? Erge jedha. Kanaaf yeroo fuula moototaatti fuula gaafiidhaaf dhiyaannu keessa keenya kan dubbatu hafuura eenyuti? Hafuura abbaa keenyaati. Hafuura abbaa keenyaati. Hafuura abbaan keenya immoo karaa ilma isaa karaa Yesuus Kiristoos hafuura ofii maal godhe? Nuuf kenne. Kanaaf yeroo dubbiidhaaf nama fuulduratti dhiyaannu hafuura eenyuu qabna jechuudha? Hafuura ilma isaa. Hafuura ilma isaa qabna jechuudha. Hafuurri ilma isaa kun hafuura abbaa keenya jedhama. Sababni isaa ilma isaatiif kan kenne eenyu waan ta'eef? Abbaa waan ta'eef. Baay'ee namatti tola. Kanaafi seerri Musee akkas jedha. Ati immoo maal jettaa jedhaniin. Deebiin ni deebisifama laalame. Lakkoofsa 6. Isaan kanaan qabanii isa dheessuudhaaf akkas jedhanii isa qoran. Yesuus garuu gad jedhee quba isaatiin maal godhe? Lafatti barreesse, lafatti caafe. Waaw! Yeroo tokko dhagaa irratti utuu barreesse haquudhaaf baay'ee ulfaataa jedha barreeffama wayii dubbisaan ture. Dhagaa irratti utuu barreesseera ta'eeti maal ta'a ture? Haquudhaaf in ulfaata ture waan jedhu namni dubbataa ture. Anyway gara yaadaatti isaas deebi'a. Gaafa inni gad jedhe lafatti barreessu waan tokko illee hin dubbanneen.
Gad jedhee maal godhe? Lafatti maal godhe obboloota koo? Adhallee namni hundinuu namatti murteessuun jalqaba waan barraa'e maal godhe? Dubbisi. Akkasitti nu badheen. Gad jedhee lafatti barreesse. Dubbii koo dhageeffadhaa. Isa barraa'e dubbisaa. Sagaleen extremely loud ta'e yeroo jira. Yoo okay, galatoo eebbifama. Diqool jalaa go'aa uumaara waan ta'eef. Okay, isaan kanaan qabanii isa hadheessuudhaaf akkas jedhanii isa qoran. Yesus garuu gad jedhee quba isaatiin maal godhe? Lafatti caafe. Akkuma sila isiniin jedhe murtee isarraa barbaadanii utuu hin taane isatu murteenuu murteessa jedhanii isa eeggatanii utuu hin taane maal gochuu barbaadaniif? Isa hadheessuu barbaadanii. Kallattii lachiinuu waan barbaade jedhee inni deebise isaanis hadheessuudhaaf salphaadha. Yesus garuu deebii isaanii deebisuu dhiisee gad jedhee maal godhe? Lafatti barreesse. Lafatti caafe. Amma namni hundinuu kana maal haa godhudha? Haa dubbisu. Isaan garuu ittuma dabalanii waan barraa'e utuu hin dubbisin maal jedhaadho jedhanii utuu addan baafatin ammallee ittuma dabalanii isa gaafatan. Yesus ol jedhee sila maal jedhee Kiristoos gad jedhee gara isaaniitti ilaaluu dhiisee gara isa qabu isaa dheessuuf jedhanii itti ilaaluu dhiisee gad jedhee qubaan lafatti maal godhe? Barreesse. Qubaan lafatti barreesse. Namni waan amma gaafataaru kanaaf deebii barbaadu gad jedhee barreeffama kana maal haa godhu? Haa dubbisu. Akkuma inni gad jedhe jalqaba maal jechuu qaba namni hundi? Gad jechuu qaba. Ol jedhee qubaan quba isheetti qabuu hin taane namni hundinuu jalqaba maal jechuu qaba? Gad jechuu qaba. Kiristoos gad jedhe jalqaba. Gad jedhee quba isaatiin lafatti maal godhe? Barreesse. Isaanis maal jechuu qaban ture kanatti fufee gad jedhanii isa barraa'e maal gochuutu isaan irra ture? Gad jedhanii isa barraa'e maal gochuutu isaan irra ture obboloota koo? Dubbisuutu isaan irra ture. Gad jedhanii waan inni barreesse dubbisuutu isaan irra ture. Isaan garuu gad jechuu dhiisanii ammallee akkuma dhaabbatanitti isaan garuu itti dabalanii isa gaafatan. Yeroo isaan gad jechuu didan Kiristoos ol jedhee jedha amma immoo. Ol jedhee isin keessaa namni cubbuu hin qabne duraan dursee dubartii kanatti dhagaa maal godhu jedheen? Haa darbatu. Gad jechuu dhabuu keessan irraa kaka'e ammallee namni gara ofiitti deebi'eeru hin jiru. Hundi keessaniyyuu xiyyeeffannaan keenya eenyu duwwaadha? Ishee qofarra. Hundi keessaniyyuu xiyyeeffannaan keessan ishee qofarra yaadni jedhu. Kanaaf gad jedhaatii waan kana dubbisaa jedhee gad jedhee jalqaba isaaniitti barreessee itti hime. Gaafa isaan gad jechuu didan amma immoo itti hime afaaniin. Egaa isa barraa'e dubbisuu didanii jedhee afaaniin maal godhe? Isaanitti hime. Maal jedhe yeroo kanaan dura dubbisaa ture? Isa Museen isiniif barreessetti namantan yoo ta'e isaan isinitti dubbadhetti mootu akkamitti maal gootan jedheen? Akkamitti amantanii? Silaa Museen waa'ee eenyu barreesse jedheen? Waa'ee koo barreesse. Museen waa'ee koo barreesse. Boqonnaa 5:46 irratti utuu isa Museen caafetti amantan ta'e anatti immoo maal goota turtan? In amantu turtan. Museen waa'ee koo caafeera. Isa Museen caafee isiniif kennetti erga hin amantan ta'e attamitti isa afaaniin isa ani afaaniin isinitti dubbadhu maal gootu ture jedheen? Aman ture jedheen. Ammallee gad jedhee jalqaba lafatti maal godhe? Barreesse. Isaanis silaa gad jedhanii isa barraa'e maal gochuutu isaan irra ture? Dubbisuutu isaan irra ture. Kana booda ol jedhee afaaniin isaanitti maal godhe? Isaanitti dubbate. Gaariidha. Okay. Kanaaf isin keessaa namni cubbuu hin qabne duraan dursee dubartii kanatti dhagaa maal godhu jedheen? Haa darbatu. Eega isa barraa'e dubbisuu diddanii amma immoo faayilii keessan uf duubatti deebi'aa laalaa jedheen. Uf duubatti uf qoraa uf laalaa. Namni cubbuu hin qabne jalqaba. Isheen hin hojjenne jedhaan jiru Kiristoos. Isheen hin hojjenne jedhee isheedhaaf falmaan jiru. Hundi keessanuu gara keessan garuu maal godhaa? Laalaa. Gajjechuu gaafa diddan. Obboloota koo gara Kiristoositti dhufuudhaaf gajjechuun anaaf isiniif baay'ee barbaachisaadha. Isa barraa'e dubbisuun anaaf isiniif baay'ee barbaachisaadha. Har'a namoonni baay'een isa barraa'e dubbisuu caalaa gajjechuu caalaa waanuma keessa isaanii jiran qofa yeroo dallanan. Uma kaleessa beekan qofa irratti xiyyeeffatanii murteedhaaf yeroo ariifatan jiru. Kiristoos wanti kaleessa beektan dhugaadhuma mee amma immoo gajjedhaati isa barraa'e maal godhaadha? Dubbisaa. Gajjedhaadha kan inni jedhaaruun.
Isaan immoo gajjachuun barbaadan isuma kaleessa beennu qofaan murteessina jedhaadha. Kiristoos waan isin hin laalletu jira jedhaadhaan. Waan isin hin galletu jira. Gajjettan malee waan kanaaf fala argachuu hin dandeettan jedhaadhaan. Ofii gajjedhee barreeffamaan gaafa isaanitti himu dinnaan afaaniin isaanitti dubbate. Gaafa isaanitti dubbate faayilii isaanii hundumayyuu tuqe. Kana booddee ammas gajjedhee lafatti caafe. Ammas maal godhe? Gajjedhee barreesse ammas. Sila gajjedhee isaanitti hime gajjedhanii ilaaluu didan itti dubbate ammas gajjedhee lafatti caafe. Isaan kana dhaga'anii jaarsoliidhaa amma warra kaaniitti tokkoon baanii maal godhan? Adeeman. Yesuusin kophaatti dhiisan. Dubartittiinis achuma dhaabbattee hafte. Galanni Waaqaa ga'u. Cubbamtuu ta'uun ishee kophaatti Kiristoos wajjin akka haftu ishee taasise. Quba itti qabuun namootaa gara Kiristoositti akka sixxuuf ishee gargaara. Obboloota koo hadha yeroo namoonni isin jibban, hadha yeroo namoonni kophaatti isin hambisuudhaaf yaalan, hadha yeroo namoonni hundinuu isinirraa fagaatan, innayinaa Kiristoos biratti kophaa isin dhiisuu barbaadan waan ta'eef. Kiristoos biratti kophaa keenya gaafaafne icciita keenya sitti manna. Icciita keenya isa wajjin mari'anna Kiristoos wajjin kophaatti hafuun keenya. Isa wajjin kophaatti akka hafnuuf Waaqayyoon waa gargaaru. Akkas jedha Macaafni Qulqulluun. Akka doktorii sarjarii godhuuf jedhutti akka namni tokko xiyyeeffannaa isaan fudhanneetti nuuf xiyyeeffannaa kenna jedha. Tarii doktoroonni namoonni fayyaa barattanas keessa jirtu waa'ee sarjarii wajjin wal qabatee xiyyeeffannaa akkamii akka nama saniif kennan beektu. Kana booddee ammas gad jedhee caafe jedha. Asirraa waan tokko waan haaraan ofii kootii bara. Murtee namatti duun murteen isin dura obboloota koo gad akka jennuuf Waaqayyoon waa gargaaru. Yoo gad jenne ija keenyaan nama laallu. Nama irratti hin xiyyeeffannu. Kan xiyyeeffannu ofirratti xiyyeeffannaa isa barraa irratti xiyyeeffanna. Gaaf ijji keenya ol jedhee nama laaluu jalqabe garuu nama irratti xiyyeeffanna. Fannoo qofa isa barraa'e qofa Yesuus Kiristoosiin qofa keenya laaluu akka danda'uuf Waaqayyoon waa gargaaru. Isa kana dhaga'anii jaarsoliidhaa amma warra kaanis tokkoon baanii adeeman. Kana jechuun hundumti isaanii maalidha jechuudha? Cubbamoota jechuudha. Qixa Kiristoosiin cubbuu fi dhiifama gaafachuu ofirratti xiyyeeffatanii iddoo ofii kennan waan ta'eef xiyyeeffannaan isaanii Kiristoosiin dhiisanii deemu ta'e. Gaafa cubbuun keenya nutti himame maal goona laata? Dhiifnee deemna moo? Waldaa dhiifnee deemna moo? Kiristoosiin dhiifnee deemna moo? Maal jedhe Kiristoos? Phexros. Dhiifnee gara eenyu? Deemna jedheen. Isinillee deemuu barbaaddu jedheen mitire? Boqonnaa 6 keessatti hundumti isaanii iyyuu Kiristoosiin dhiisanii deeman. Gaafa isaan isa dhiisanii deeman, isinis deemuu barbaaddu jedheen duuka buutota 12 waame. Isaan maal jedhaniin? Si dhiifnee gara eenyu deemnaa? Si bira jira dubbiin jireenyaa jedhaniin. Filannoo isaanii silaa akka ta'uu qabu. Filannoo geggeessitootaa ta'uu qabu. Filannoo uummata isaanii ta'uu qabu. Eenyuun ture? Kiristoos hin ture. Jalqaba uummanni hundinuu wanti deemaniif geggeessitoonni dhiisanii maal godhan? Deeman. Geggeessitoonnis barsiisonni seeraas Kiristoosin dhiisanii maal godhan? Deeman. Waa'ee maalii inni dubbannaan? Waa'ee cubbuu inni dubbannaan. Waa'ee geggeessummaa, waa'ee murtee maaliin murteessitaa gaafatu tokkoffaa gaafii gaafate isaan. Sababni isaa isa hadheessuu waan barbaadaniif. Addallee geggeessitoota illee haa ta'uti nama kamiinuu haa ta'u gaafa cubbuun isaatti himame gaafa wallaalli isaatti himame gaafa dadhabinni inni qabutti himame qixa deebi'anii isa barraa'e qorachuu isa barraa'e qayyabachuu dhiisanii deemuu filata. Addallee the same thing waan wal fakkaatu ta'a. Obboloota koo qixa Kiristoosiin dhiifnee deemnu dadhabbii keenya himannee wallaala keenya himannee gajjennee mataa keenyaan isa fuulduratti namoota dhiyaatan akka isaan Waaqayyoon waa gargaaru. Dhiisanii biraa deeman jedha. Yesuus kophaatti dhiisan. Yemmus Yesuus ol jedhee dubartittii naana meerree isaan jedheen. Sababni isaa Kiristoos maal jedheera waan ta'eef gadi jedheera waan ta'eef. Isaan laalaan jiru Kiristoos. Gad jedhe namni tarii gad jedhu yoo jiraate barreeffama kana maalaa godhuudha? Haa dubbisu. Isa barraa'e maalaa godhu? Haa dubbisu. Namni Kiristoosii wajjin gad jedhuun dhabame. Hunduu ol jedhee kun ofirratti
kun dubartii irratti xiyyeeffata ture. Obboloota koo nama irrattis ofirratti xiyyeeffachuu dhiifne isa barraa'eef Kiristoos wajjin gajjennee isa irratti xiyyeeffachuu akka dandeenyu ammallee Waaqayyo araara ofii nuuf haa baay'isu. Yesuus kophaatti dhiisan dubartittiin achuma dhaabbatte. Yesuus ammas ol jedhe. Marsaa lammaffaaf dubartittiin ana meerree isaan jedheen. Namni tokkollee firdii irratti hin raawwanne isheedhaan jedhe. Yeroo isaan dhagaadhaanuu Kiristoos ishee maal godhaan ture? Ilaalaan ture. Ishee ilaalaan ture. Namni tokkollee firdii hin raawwanne dhagaadhaan maal sin goone jechuudha. Sin dhoofne, sin rukunne jedheen. Isheedhaan jedhe. Isheen immoo tokkollee gooftaa koo jettee deebiste. Tokkollee maal nan goone? Nan rukun. Sababni isaa qajeelfanni Kiristoos kenne mee jalqaba maal godhaadha? Of laalaadha. Isheen immoo tokkollee gooftaa koo jettee deebiste. Kana irratti Yesuus egaa anis sitti hin faradu dhaqi ammaa jalqabdee cubbuu maal hin godhin? Hin hojjetin isheedhaan jedhe. Galanni Waaqaa haa ga'u. Ammaa jalqabdee cubbuu hin hojjetin. Barsiifni adda addunyaa irratti barraa'e labsamaaru takka Kiristoos nuuf dhiiseera, takka Kiristoos bilisa nu baaseera. Kanaan booda bilisa nu akkasumatti barumsa Kiristoosii itti deebitee maal hin godhin? Lammatatti deebitee cubbuu hin hojjetin. Kanaafidha barumsa asirratti waan guddaa barachuu dandeenya. Isin irratti guddisaa. Dubbiin guddaan asirra jiru garuu gajjechuu dhabuun keenya Kiristoosii wajjin Kiristoositti nagaa akka dhaabnu nu godha. Obboloota koo macaafa qulqulluu dubbisuu dhabuun keenya Kiristoositti akka nagaa dhaabnu nu godha. Macaafni qulqulluun maal jedha? Isin macaafotan qortu isa keessa waan jireenya argamu isinitti fakkaata. Isaan hundi waa'ee eenyuu dubbatu jedha? Waa'ee koo. Wangeela Yohaannis boqonnaa 5:39. Kanaaf hadha wanti guddaan barru tokko ganama kana cireen ganama kana nu nyaannu inni guddaan tokko obboloota koo gajjechuu qabna. Kiristoos irratti xiyyeeffachuu, isa barraa irratti xiyyeeffachuu kanan ta'u taanaan uduman beekin eenyutti nagaa dhaabnee deemna jechuudha. Kiristoositti nagaa dhaabnee deemna jechuudha. Kan akka hin taaneef ammallee Waaqayyo ija keenya nuuf haa banu. Lakkoofsa 12 irraa. Yesuus ammas namootatti dubbatee ani ifa biyya lafaatii. Namni ana duukaa bu'u ifa jireenyaa qabaata malee dukkana keessa maal hin godhu? Hin adeemu isaaniin jedhe. Kanaaf namoonni Kiristoosiin bira dhufan sunniin maal keessa turan obboloota koo dukkana keessa turan sababni isaa ifchi isaanii ifuudhaaf eenyummaa ofii adda baafatanii arguudhaaf Kiristoosiin adda baasanii hubachuudhaaf kan isaan gochuu qaban waan Kiristoos barreesse Kiristoos duukaa hubachuutu isaanirra ture. Gajjechuutu isaanirra ture. Ifa ta'ee gara biyya lafaatti dhufeera Kiristoos Yesuus ilmi Waaqayyoo. Kana irratti warri Fariisotaa ati ofii keetiif dhugaan baata. Dhugaan kees maal hin ta'u jedhaniin? Hin fudhatamu jedhaniin. Yesuus immoo deebisee ofii kootiif yoo dhugaa ba'eyyuu eessaa akka dhufe beekaa eessa akka dhaqu wannan beekuuf dhugaan koon fudhatamaa. Isin garuu eessa akka dhufu eessas akka dhaqu maal hin gootan jedheen? Hin beektanii jedheen. Baay'ee waan nama gaddisiisudha. Ati ofii keetiif dhugaa baata taanaan dhugaan ati baate maal hin ta'u jedhanii? Hin fudhatamu jedhanii. Kiristoostu Wangeela Yohaannis boqonnaa 5:31 irratti ofii kootiif dhugaa ba'a. Dhugaa nan ba'a yoo ta'e dhugaa nani ba'u maal hin ta'u jedheen? Hin fudhatamu jedhee Kiristoos dubbatee ture. Yeroo isaan eenyutu waa'ee koo dhugaa ba'a jedhaa ture Kiristoos? Abbaatu waa'ee koof dhugaa ba'a. Wangeela Yohaannis boqonnaa 5:36 fi 37 irratti. Abbaa kootu anaaf maal godha jedhaa ture? Dhugaa ba'a. Ana ofii kootiif dhugaan ba'u jedhaa ture. Isaan kana qabatanii dhugaan ani ifa biyya lafaatti kati jedhaatti ofii kan keetii dhugaa baarta waan ta'eef kati ofii keetiif dhugaa baartu maal hin ta'u jedhanii? Fudhatama hin qabu jedhanii. Okay, fudhatama qabu taanaan akkas jedheen Kiristoos immoo. Yoos immoo deebisee ofii kootiif yoon dhugaa ba'eyyuu eessaa akka dhufe beeka. Eessa akka naqus wannan beeku dhugaanan ofii kootiif dhugaa ba'u maalidha jedheen? Fudhatamaan. Isin garuu eessaa akka dhufu
eessa akka dhaqu maal hin gootan jedheen hin beektani jedheen. Isaan waan tokko dubbaan beekan waa'ee Kiristoosii. Maariyaam irraa akka inni dhale maal godhan beeku. Yoosef akka abbaatti akka isa wajjin ture beeku. Kanarraa kan hafe Kiristoos abbaa biraa akka dhufe beekamu hin beekan. Hin beekan. Kanaaf isin jedheen eessaa akka dhufu hin beektan eessas akka dhaqu hin beektanii. Kanaaf an eessaa akka dhufe waan beekuuf eessas akka dhaqu waan beekuuf dhugaan ofii kootiif dhugaa boo maalidha jedheen fudhatamaadha jedheen. Isaan akka yaada namaatti isin akka yaada namaatti maal gootu faraddu. An garuu nama tokkotti iyyuu maal hin godhu jedheen hin faraddu. Isin waan dhageettan namatti faraddu jedheen. Dubartittitti kan faradanii dhufan kanaaf waan ta'e. An garuu nama tokkottu maal hin godhu hin faraddu. Maalumatu isatti faradaadha namichatti. Hojii ma inni hojjetetu isatti maal godha farada. Hojii ma inni hojjetetu isatti farada. Ajaa'ibadha. Waan ani isinitti faradu isinitti fakkaatiin Musee abbaa keessantu maal godha jedhaa ture Kiristoos isinitti farada. Museetu isinitti farada jedhaa ture. Kana jechuun Museen nama tokko faradu hin taane barreeffama dhugama isaarraa dhageetta santuma isinitti maal godha farada. Murteessa jedhaa ture. Ani yoon farade iyyuu jedheen 16 irratti firdiin koo maalidha? Dhugaadha. Anoo kophaa koo miti. Isa na erge abbaatu ana wajjin maal godha? Ana wajjin jira. Isa na erge abbaatu ana wajjin jira. Abbaan akkamitti Kiristoos wajjin jira? Hojii ergamoota 10:38 yeroo hundumaan dubbifna Waaqayyo isa wajjin jira jedha. 10:38 irratti maal waan godheef abbaan isa wajjin jira? Hojii ergamoota 10:38 irratti Waaqayyo Yesuus ilma Naazreet kana hafuura qulqulluudhaan dibee humnaan akka isa guute. Innis naannee hojii gaarii akka hojjete. Seexanaan kan cunqurfaman akka fayyise. Waaqayyo isa wajjin akka tures maalidha jedha? Beekamaadha jedha. Waaqayyo Kiristoosii wajjin jira, abbaan Kiristoosii wajjin jira kan jennu hafuura qulqulluu ofiitiin ilma isaa maal waan godheef? Waan dibeef malee abbaan lafarra deemaa ture yeroo san? No. Sababni isaa Kiristoos yeroo kadhattan yaa abbaa keenya isa jiraattu jedha kadhadhaa jedha. Isa waaqarra jiraattu jedha kadhadhaa jedha. Kanaaf abbaan ana wajjin jira gaafa jedhu abbaan hafuura qulqulluudhaan isa maal godheera? Isa dibeera. Hafuura qulqulluudhaan maal godheera? Isa guuteera. Luqaas 4:1 irratti hafuura qulqulluudhaan guutame hafuuruma sanaan seexanaan qoramuudhaaf gara gammoojjiitti maal godhe jedha? Adeeme jedha. Hafuuruma sanaan. Kanaaf hafuura qulqulluudhaan guutame jechuun abbaan isa wajjin jira. Baay'ee gaarii. Kanaafi adda nullee yeroo murteesseyyuu murteen koo dhugaadha. Sababni isaa an kophaa koo miti jedhee. Eenyu isa wajjin jira? Abbaan koo na wajjin jira. Kana jechuun karaa addaatiin hafuurri Kiristoosii fi hafuurri abbaa maal godheera jechuudha. Walii galeera. Yookiin immoo tokko jechuudha. Murteen murteessu abbaan koo na wajjin jira waan ta'eef murteen murteessu maalidha jedheen? Dhugaadha jedheen. Dhugaadha jedheen. Lakkoofsa 16. Lakkoofsa 17 irraa seera keessan keessatti immoo dhugaan namoonni lama dhugaa ba'an maalidha jedheen hin fudhatama. Kan jedhu maal ta'eera jedheen? Caafameera. Dhugaan namoonni meeqa jedhaa obboloota kun? Yeroo baay'ee dhuga baatota sadii waan jedhu dhageessanii hin beektanii? Okay, dhuga baatota lama kan immoo akkam goona ree? Dhuga baatota kan sadii kan jedhu jiramu hin jiru? Ergaa Yohaannisi isa tokkoffaa boqonnaa 5 lakkoofsa 7 irratti Ingiliffarra jira. Ingiliffarra jira. Dhuga baatota jedha. Asirratti garuu Kiristoos maal jedhaa? Seera keessatti dhugaan namoonni meeqa dhugaa ba'an? Lama dhugaa ba'an. In fudhatama kan jedhu maal ta'eera? Caafameera. Isaan kunis an ofii kootiif dhugaa nan ba'a. Abbaan inni na erge immoo anaaf maal godha? Anaaf dhugaa ba'a. Mee amma waan tokko dubbifna obboloota koo waan kana kan mirkaneessu. Dhugaa ba'uudhaaf osoo hin beekne dhugaa ba'uu hin danda'amaa? Okay, asirratti dhimmi dhugaa ba'u dhimma eenyuti? Dhimmi dhugaa ba'amu waa'ee eenyuti? Waa'ee Kiristoosiiti. An ofii kootiif dhugaa yoon ba'eyyuu jedhaa gubbaarra dubbataa dhufe waan ta'eef. Deebi'amutu seera keessa dhugaan namoonni lama dhugaa ba'an fudhatama. An ofii kootiif dhugaa nan ba'a abbaan immoo anaaf dhugaa ba'a. Kanaaf dhimmi dhugaa ba'aa maaloo dhimma eenyuti? Dhimma Kiristoos Yesuusiiti jechuudha. Waa'ee dhugaa baatota sadan achi jedhutti yeroo dubbannu waa'ee eenyu dhugaa baaru jechuudha isaan?
Waa'ee Yesuus Kiristoos. Okay. Baay'ee gaarii. Asitti dhugaan namoonni lama dhugaa ba'an gaafa jedhu qaamni waaqummaa kan dhugaa ba'u tokko Kiristoos kun immoo eenyudha? Abbaa isaati. Abbaa isaati. Kun waa'ee qaamaati. Asirratti dhugaan na dhageeffadha. Yoon dogongores na qabdu waan ta'eef. Sababni isaa isa barraa hin deemna waan ta'eef. Dhugaa ba'uudhaaf maal godhuu qaba jenneer? Beekuu qaba jenneer. Yoon beekne dhugaa ba'uu hin danda'amaa? Hin danda'amu. Maatiyoos boqonnaa 11 lakkoofsa 27 dhagaa dubbisaa. 11:27 akka jedha. Abbaan koo waan hundumaa dabarsee anatti maal godheera? Anatti kenneera. Abbaa isaa duwwaatu beeka malee ilmi eenyu akka ta'e beeku hin jiru. Wajjin hin jira miti? Okay. Abbaa isaa duwwaatu beeka malee ilmi eenyu akka ta'e beeku hin jiru. Ilma isaatii fi warra ilmi isaatti mul'isuu barbaades abbaa beeka malee abbaa eenyu akka ta'e beeku hin jiru. Kanaaf waa'ee Kiristoosiin dhala dhugaa ba'uudhaaf kan beeku eenyu qofaadha jedha Macaan Qulqulluun. Abbaa qofaadha jedha. Abbaa isaa malee ilmi eenyu akka ta'e beeku hin jiru. Ilma isaatii fi warra ilmi isaatti mul'isuu barbaadu malee abbaa ka beeku hin jiru. Amma saabjektii waa'ee Kiristoosiiti. Akka Wangeela Yohaannis boqonnaa 8. Waa'ee Kiristoosii waan ta'eef waa'ee Kiristoosii dhugaa ba'uu kan danda'u abbaa isaati abbaa. Inni tokko kun immoo eenyudha? Kiristoos Yesuus qofaadha. Nuti immootu nuuf dhugaa kan ba'u Kiristoosii hafuurri keenya hafuura isaa wajjin maal godhee? Walii galeeti. Roomee boqonnaa 8 lakkoofsa meeqa? 16. Hafuurri keenya hafuura isaa wajjin maal godhee? Walii galeeti. Amma qixa keennaan dhugaa kan ba'u meeqa jennee dubbachuu dandeenya nu? 3 jechuu dandeenya. Tokko abbaadha. Lammaffaan Kiristoos mataa isaati. Kiristoos ammoo nuuf kan dhugaa ba'u hafuurri keenya hafuura isaa wajjin maal godhee? Walii galeeti. Kanaaf abbaa, ilma, hafuura qulqulluu yoo jenne maal ta'a? Dhugaa ta'a. Garuu akkamitti miti? Akka qaamaatitti miti. Hafuurri akkamitti waa'ee Kiristoosii beekuu danda'a? Hafuurri akkamii waa'ee Kiristoosii beekuu danda'a? Tokkoffaa Qorontos boqonnaa 2 lakkoofsa meeqa? 11. Tokkoffaa Qorontos boqonnaa 2 lakkoofsa 11 akkana jedha. Waan yaada namaa keessa jiru hafuuruma namicha keessa jirutu beeka malee namni biraa maal gochuu hin danda'u? Beekuu hin danda'u. Akkasuma hafuura Waaqayyoo malee eenyullee yaada Waaqayyoo maal hin godhu? Hin hubatu. Kanaaf hafuurri isaa nuuf dhugaa ba'a wanti jennuufi hafuura isa keessa jiru waan ta'eef. Hafuurri keenya hafuura isaa wajjin maal godheeti? Walii galeeti. Ka dhugaa ba'u jechuudha. Kanaaf dhugaa baatonni qaamaan ka jiru meeqa? 2. Waa'ee eenyu ka dhugaa ba'u? Waa'ee Kiristoosii kan dhugaa ba'u. Kun Kiristoos mataa isaati. Kun immootu abbaadha qaamaan. Nu wajjin kan walii gallu garuu hafuurri keenya hafuura isaa wajjin maal godheeti? Walii galeeti. Hafuurri isaa isa keessa jira. Hafuurri keenya hoo nu keessa jira. Qulqulluu isa ta'e hafuura isa qulqulluu. Kan namaa akka ta'e hafuura namaa. Hafuurri keenya hafuura isaa wajjin walii galee maal godhe jechuudha? Dhugaa ba'a jechuudha. Akkatti dhuga baatuun 2 Kiristoos jedhee fi ergaa Yohaannis irratti yoo sadillee jedhee jira. Garuu caafata raajii irratti koomentii isarra akka ta'e hin jiru. Deebiitii akka Adventist Research Centeriititti illee kutaan kun kutaa macaafa qulqulluuti miti jedhameeti kan inni barraa'u. Ergaa Yohaannis inni tokkoffaa boqonnaa 5 lakkoofsi meeqa? 7 kan Ingiliffaa jechuudha. Haa ta'uuti namoota riisarchii dubbisuu dandeettaniif namoota baay'eef ergeera ammallee isin erguu danda'a. Deebiitii Oromiffaa illee hin jiru, Amaariffaa illee barraa'ee hin jiru. Haa ta'uuti yooma jiraate illee dhugaa kan isaa booka biraa Yohaannis cuuphaan dhuga baatuu isaati, nu dhuga baatuu isaati, dubbiin isaa dhuga baatuu isaati, gochaan inni godhe dhuga baatuu isaati. Kun hundinuu macaafa qulqulluutu maal jedha? Dubbata. Macaafotan qortuu isaan waa'ee koo maal godhu jedha macaafni qulqulluun? Waa'ee koo dhugaa ba'a jedha. Macaafni waa'ee isaa dhugaa ba'a. Hafuurri isaa dubbiin isin dubbadhu jireenya isa hafuura jedhamu hin jedhu. Kunis isaaf dhugaa ba'a. Isin immoo maal kooti jedha macaafni qulqulluun? Dhuga baatu kooti jedha. Kanaaf abbaadhaaf ilmaan ala qaamni biraa ka jiru tokkoffaa hafuurri isaa isaaf dhuga baatuu isaati. Dubbiin isaa isaaf dhuga baatuu isaati. Hojjettoonni isaa isaaf dhuga baatuu isaati. Hojiin inni hojjete isaaf dhuga baatuu isaati. Kanaaf maal jedham? Tokkoffaa Qorontos boqonnaa 2:12 irraa yeroo dubbifne amma nu kennaa isa Waaqayyo biraa nuuf kenname beekuudhaaf hafuura isa Waaqayyo biraa dhufe maal goona?
Fudhanne malee hafuura biyya lafaa maal hin goone jedha. Hin fudhanne jedha. Hafuura isa waaqayyo dhufe jechuun isa keessaa kan nu dhufe jechuudha malee qaama biraa isa bira jira jechuudha. Sababni isaa seera keessan keessa dhugaan namoonni lama dhugaa ba'an maalidha jedhaa fudhatamaadha. Argitanii akkamitti akka walii galu macaafni qulqulluun. Isa barraa'e akkuma barraa'etti gadi jechuu akka dandeenyu ammallee waaqayyo nu gargaaru. 19 isaan immoo abbaan kee eessa jiraa jedhanii Yesuusin gaafatan. Yesuus immoo deebisee isin anas abbaa koos maal hin gootan hin beektan. Ana utuu beektanii abbaa koos immoo silaa maal gootu turtan hin beektu turtanii isaaniin jedhe. Hin beektu isaaniin jedhe. Kanaaf abbaa beennaa jechuudhaaf ilma beekuu qabna. Kanaaf gargar baaftanii gaafatinaa namni jedhu sirriidha moo sirrii miti? Dogongora guddaa keessa jira jechuudha. Waaqayyoon beekuun hin danda'amu. Abbaan eenyu ilma eenyu akkamiin gaafii akkasii gaafattaa jiru? Gaafachuu waan qabuuf Kiristoos ani eenyu jedhii gaafadhu naan jedhe. Aarsaa fedhe gaafachuu danda'a. Dhugaan garuu maalidha obboloota koo? Dhugaan garuu maalidha? Dhugaan. Aarsaa fedhe gaafachuu danda'a. Haala nu barbaanne hin deemuu danda'a. Kallattii nu barbaannu alallee ba'uu danda'a. Garuu dhugaan. Garuu dhugaan. Baay'ee namatti tola. Waan yaada namaa keessa jiru hafuuruma namicha keessa jirutu beeka malee namni biraa maal gochuu hin danda'u. Akkasumas hafuura waaqayyoo malee eenyullee yaada waaqayyoo maal hin godhu hin hubatu. Kanaaf dhugaan jiru isa kanaadha jechuudha. Isa barraa'etti akka jiraannu waaqayyo nu gargaaru. Lakkoofsa 20 irratti Yesuus kutaa mana qulqullummaa keessaa iddoo qodaan buusii kaa'amutti dhiyoo taa'e utuu barsiisuu dubbii kana hundumaa dubbate. Yeroon isaa ammayyuu waan hin ga'iniif namni tokkollee harkaan isa maal hin goone jedha. Hin qabne. Harkaan hin qabne jedha. Sababni isaa isa galaafachuuf ajjeesuu barbaadan tura waan ta'eef. Kanaaf obboloota koo isa barraa'eera jedha. Aarsaa dhugaan nu gaafatu hundumaa jaalalaan namoota kafalan akka ta'an waaqayyo hundumaa gargaaru.